Gana gaa akkam jirtu hordoftoonni tiiktookii koo egaa har'a asiin dhaamsa wayiin isin qaqqabsiisuu dhufe. Egaa akkuma kanaan dura dhagaa turtanii uummati isin suuraa isaanii asirratti argitan kun uummata aanaa Baabboo Gambeel keessa jiraatanidha. Uummati kun namoota muraasa suuraa muraasa kanan fudhadhee suuraa iddoo tokkotti namni walitti qabamee jirudha. Namoonni kun maabarii dhugaa jiru miti yookaan adirii wayii taa'aa jiru miti. Dhukkuba busaatiin qabamanii dhukkubi busaa baay'ee hammaachaa jira akka aanaa Baabboo Gambeelitti. Kun kan magaalaa Baabboo irraa fudhatamedha. Ganda Shimoltokkee iddoo jedhamu immoo namni hundumtuu mana keessa ciciisa. Baay'ee dhukkuba hamaatu ka'ee jira. Naannoo sululaa waan jiraatanii fi sulula guddaatu jira. Kanaaf qaamni furmaata gochuu danda'u yoo jiraate deeggarsa godhamuu mala kanaan dura godhamaa ture. Deeggarsoonni hedduun godhamaa ture. Sanaaf galatooma isiniin jechuu hin dagadhu. Kanaaf namoonni dandeessan, namoonni hordoftoota baay'ee qabdan, namoonni tiiktookii kana hooggantan hin hooggantu jechuu hin danda'ama. Namoonni baay'een asirraa foloowerii hedduu waan qabdaniif namoota kanaaf utuu sagalee taatanii gama tokkoon amma ta'e dirqama sabummaa, dirqama lammummaa keenya baaniin isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaadha utuu deemtanii argitanii. Baay'ee dhukkubni busaa kanan jedhamu bakka. Aanolee biraa immoo kana caala ta'uu danda'a. Keessumaan kan naannoo Shimoltokkee jedhamu akkuma kana magaalaa Baabboo keessaallee baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf sagalee haa taanuuf adaraan isiniin jechuu barbaada gama kootiin. Egaa akkuma beekamu kana booda immoo waqtii gannaatti deema. Sa'aatiitti bookeen busaa garmalee hammaattuudha. Kana booda yeroo muraasa boodanna. Kanaaf amma danda'amee fi hundi keenya gama keenyaan otoo sagalee taaneef isiniin jedha. Egaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Tiiktookii kana foloo gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadhaa.